Ashama arkafune daawwattoota kabajamtoota keenya kan bakkeewwan adda addaa teessanii sagantaa keenya kan milkoo orootuu birratti milkoo showin gumaata wartuutiin isin darbaa jiru. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaa sagantaan keenya saganteeffannee yeroon dhaabbiisaa ittiin godhamne malee garuu sagantaa keenya eegalleera. Sagantaa keenya kana akkuma isiniif ta'utti, akkuma isiniif tolutti, akkuma isin jaalattanitti, akkuma sabni Oromoo barbaadee itti fedhutti kan qopheessuu barbaannu. Kana gaafan jedhu duudhaa, safuu, aadeeffannaa Oromoo fi Oromummaa keessaa ala daangaa tokko yuuceenee waan isiniif dhiyeessinuu qabnu. Showii keenya irratti kan argattani taatteewwan adda addaati. Taatteen kunis taatteewwan siyaasaa, hawaas, diinagdee akkasumas immootu aadaa, duudhaa fi seenaawwaniiti. Aartiilleen asuma keessatti qooda fudhata. Nutis nama aartiiti. Waan aartiin jettus gurra isiniin ga'a. Wantoota adda ta'an immootu Oromoo biratti baay'ee baratamoon taanillee waan haaraa qabaanne isin biraan geenyee waliin isin barsiisna. Daawwattoota keenya kabajamoo ammas irra deebinee nagaa nuuf qabaadha. Nagaa nuuf ta'a. Nagaa isinii hawwina jecha milkoo orootuubini chaanaalii keenya YouTubeis subscribe nu godha. Akkasumas immoo fuula peejii keenya milkoo orootuub jedhullee subscribe nu peejii keenya like, share, commenti nu gochuudhaani nu gargaara jechuun immoo asumaan affeerraa keenya ani Guutaa Nashaati.